ሰላም ሰላም ለዚህ ሚዲያ ተከታይ የሆናችሁ ሁላችሁ ማለት ነው ሚዲያ ተጠቃሚ ያላችሁ ሰላማችሁ ባላችሁበት ብዝት ይበልልኝ በሁለቱም ቋንቋ እናገራለሁ በእግዚአብሔር ሼር ኮፕሊንግ አድርጉልኝና ይሄ ሼር ኮፕሊንግ ያረጋችሁ የምታደርሱልኝ ሊባኖስ ውስጥ ያለው ቆንጽላ አው ኤምባሲ ነው የምታደርሱልኝ ቶሎ እቺ ልጅ ሄታችን የምታዩት ህይወት ነገሳ ጸጋዬ ነው የምትባለው ህይወት ነገሳ ጸጋዬ ትባላለች እዛ ቤሩት ውስጥ ህይወቷ አልፏል ግን ሁሉንም ነገር ጨልሶ ወደ ሀገር የሚያስገባ ኤምባሲ ነው ግን ከኤምባሲ አጠገብ ቆሞ ለዚች ልጅ ቆሞ ሬሳ ወደ ሀገር ቤት እንዲገባ የሚያግዛቸው ኤምባሲ ያለውን ኤምባሲ ሲደውል ስልክ የሚያነሳላቸው እዛ አጠገባ ሆኖ ምረዳት ወደ ሀገር ለማስገባት ሰዋጡ በእግዚአብሔር በፈጠራችሁ እዛ ሊባኖስ ውስጥ ያላችሁ ቤሩት ውስጥ ሴትም ሆኖ ወንድ መውጣት የምትችሉ እነዚህ ሰዎች አጠገብ ሆናችሁ ኤምባሲ አጠገብ ሆናችሁ ስልክ ሲደወልላችሁ ሳምንት ሆኖታል ሬሳ ይመጣል ወደ ኢትዮጵያ ካሉት ሳምንት ሆኖታል ግን እስካሁን ሬሳ ወደ ኢትዮጵያ አልገባም እንደሚታወቀው እዚህ ላይ ደብዳቤ ተጽፎ ነው ያለውና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደብዳቤ ጽፎ ሰጥቶታል ኤምባሲ ሁሉም ነገር ችሎ ወደ ሀገር እንደሚያስገባ ግን ሰዎቹ ሳያስፈልጋቸዋል አጠገባቸው ምቆ ለዙም በዚህ አጋጣሚ ለሙባረክ ሙሰማም ሼር አድርጉልኝ ቤሩት ከሰጥ ከንሽን ቦቀቴ garini beekamne maafi gin ijoolleen tokko madamit fuqra gada jedhu tokkon immoo balaa konkolaataati jedhu waaqayyoon waa'ee gongidi obboloota koo dhugaa dubbachuuf akkatti ba'an beeku malee akkatti galan hin beekani waan hundaaf waaqayyo obboleetti keenya kana lubbuu shaamaru hedduu takka nama gaddisiisti hin nyaannan tun nama nyaatti so kanaaf yoo feeggannoodha izee labaatanirree yeroo suuqii deemtanirree of eeggannoo guddaa godhaa ijoolleen alabaatanii deddeemtanii jechuudha konkolaataan asitti dhugaa dubbachuu fi ijoollee baay'ee miidhaa kan turedha kanaaf yoo of eeggannoo godhaa izee labaatanii baay'ee takka garaana nyaatte dhugaa dubbachuu fi minciyyoo bareedduu kana kanaaf yoo akka reefi shiitis immoo maatii shiitiif galuuf kadhannaa keessa yaadda እንግዲህ waaqayyoon lubbuu shaamaru akkanatti kinu anuma akkanatti wal bira badaniif dhabamaniif wal jibbuu wal qeequu saati 24 odoo riftiin argatin dhugaa dubbachuuf hojii odoo boqonnaan argatin በጣም ጋር በቸው ሄዱ ተከናመት ደጋማ ዋንት ጎ እንጅሩ እንግዲህ ኑዲሳችሁ ማድረግ ነገሩ ቢዮርማ ከሰቲ ዋቄን ጸራ ከናና ማፍላቲኒ ጋ ጸራርሽ ከነታይ ልቡሽ ደርቤ ዲዞሊ ባይዳ ዞሊን ኬኛ ነሞን ከነት ልቡን ሳኒ ደርቤ ነሞታ ባይዳ ዞሊ ባይዳ kuma nagaan galanitti nagaan deebisee nu agalchu nagaa wanti godhan tokko hin jiru baay'ee takka garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuuf hin jayyoon tuni maaliif jennani yeroo baay'ee ijoolleen keenya akkuma baala barsaa fi alatti afa deemu kan gidi akkuma argaa jirtanii waaqayyoon lubbuu shaamaru wanti jiran tokko illee hin jiru baay'ee takka garaana nyaatte dhugaa dubbachuuf maatii ishiitiif jajjabinaa kennu maatii ishii ingidi inuu galtii mucayyoon teenya irraa dhufti jedhanii yaala laalu yoo carraa kana ilaalan immoo yeroo fayyaa baatee reeffi deebi'ee itti galu immoo baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf nama rifachiisa dhukkubsattee odoo wallaannatanii akkasii miti ግን gaafa fayyaa biraa baatee reeffi galu nama isaan dhiisatoo nama biraatu yoo nuti aan hin beekne amma baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf garaana nyaatte argee hedduu takka nagubati keessi kiyya እንግዲህ waaqayyoon waa'ee bakka jirutti ijoolleen keenyas immoo of eeggannoo godhaa gisee fooqee ምናምን አጸዳታanii qulqulleessitanii of eeggannoo sirriitti of eeggannoo cimaa sin barbaachisaa maaliif
of eeggannoo yeroo isin jedhu ani wanta fakkeenyaaf warreen dhiiraa hojjetuu danda'an wanta meeshaa dhedheeraadhaan kun immoo qulqulleessanii namoota meeqa akkinoo fooqarraa lafa itti kufee kan caccabee kan lubbuudhaan darbe namoota meeqatu isa kanaafuu of eeggannoo godhaa bilees of hin dagatinaa rafanii duuti riibaa miti rafanii ka'anii kanaafuu adaraa keessa maatii keessaniif jedhaatu dhugaa dubbachuuf maatii keessanii ilaalatoo baqa biyya ormaa keessattuu yoo baxaatti kabbaadii dhugaa dubbachuuf kanaafuu obboloota koo waanuma fedhe yoosoo ta'ee biyya ormaa keessatti waaqayyoon lubbuu namaan baasinii wanti jedhamu tokko hin jiru. Kanaaf maal jechuu barbaaditanii guutumaan guututti warreen imbaasis taanaan dhugaa dubbachuuf waa takka ishii wanti ishiin faayidaa qabdu hin jirtu. Silaa imbaasii jechuun silaa nama rakkate kan gargaartudha. Wanta isaan hin beekne kan isaan as raddatudha. Gin isa waanuma tokko qarshiidhaan alatti hin socho'an. Kanaafuu dursaatoo of eeggannoo godhaa. Waaqayyoonis immoo yoo yaa'u biddeenni kee dhumatee biddeen biyya lafaa si ga'e yoo jedhe achuma deemnu hundi keenya garuu immoo biyya ormaa keessatti dhugaa dubbachuuf adagaa akkanaa baay'ee tokko nama rifachiisa. Baay'ee nama hin jedhamu. Kanaaf of eeggannoo gochuun namarraa eegamaa biliis ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa. Dhugaa dubbachuuf of eeggannoo godhaa. Yeroo mara ijoolleen keenya akkuma baala barjaa fi arcaa nama ilaala misattiin tun amma daa'ima gana baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi wanta hin jedhu na wallaalchisa dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama rarte maaliif maatiin ishii yoom nuuf galti laata jedhaniif karra eegaa jiru. Ishiin achirraan hafte kan du'e waan ta'u kan jirutu gubata malee. Kanaafuu Rabbi nu haa eegu bakka jirrutti. Namoonni wal jibbitanis immoo jireenya gabaabduu tanaaf jettanii waliin jibbina. Wal jaaladhaa jaalalatu caala. Jaalala nu barsiise waan ta'eef jaalalatu caalaa wal jaaladhaa. Waliin jibbinaa waliin hinaafinaa. Yeroo kamiyyuu ta'ee haala kamirratti iyyuu ta'ee wal qeequu wal hinaafuu wal jibbuun maafii faayida. Kanaafuu hanga jirrutti kan eeguute waan gaarii hojjechuu qabna baqa amma jireenya gabaabduu tana keessatti waan gaarii hojjechuu qabna. Jireenya badaa hojjennee bira darbuu osoo hin taane waan gaarii tokko dalagna miski. Nusis taraa eegganna. Namni lafa kanarratti hafu hin jiru hundumti keenya jechuudha.